Nagaa jirtu akka mooltan nagaadhaa jirtu nagumaa jirtu fayyaadha baga fayyaa taatan nagaa keenya nullee isinillee baga ala asheeti nagaa gaafadhume nagaa jirtu attan fayyaadha nagaa guddaan si jabsebe ala guddaadha ala xiqqayyuudha nagumaa jirtu fayyaadha kotta asheeti nyaannaa kota arra buna wajjin buna lugudumne nagaa tu fayyaa hasani maali mamman fakkaatee qorra kaaslaan qorra gannaame kanaaf nullee nagaadha baga nagaa taatanii baga fayyaa taatanii boqqolloo duraanuu baay'een dharra'ee jechaa kan turtan oodhuga oodha nafte oodhaan jedha mul'atu yeedra sigara duubattee oodhaa harkarraa na fudhadhaa jedhan maasuma isaan keetuufi yookaan kan wanceen isaan keetuufi konkolaa nu taphattuu hin jedhanaati fayyaadha nagaa keessanii boqqolloo nyaachaa buna dhumnaaf sina wisiisa bunni dafee buna irraa fuudhe nagumaa isin jirtu guyyaallee nagaadha isiniin jedhe nagaa isin gaafachaan ture ammas kinoo naguma fayyaadha jirtu gaafii immoo warri nu gaafachaa turtan lafa kaartaa qabu jira buuti jira akka haqimi keetti jira lafa duwwaa midhaan mana qabuu jira maa viidiyoon nagarree viidiyoon gadda mana qabuu jira manni tokko faan qorqoorroo 47 gaddiifne viidiyoo 47 ofirraa qaba gaddiifne bitan jedhee ma dhiisi suuraa qorqoorroodhaan jira gibbiin goota bibbisaa qorqoorroodha kuma meeqadhan kuma 750 gaddiifne viidiyoo kan gurguramu jechuudha kirkirii biraas kan qabaanne kuma 750 bichaadha nuun jedha qorqorroo 47 ofirraa qaba qorqoorroo 47 ofirraa qaba namni kireessa kee galee jira keessatti kiraa galamee jira bitani maa wayyo nuun kanatti beeke mana kana wajjin hin taaru duraa fi kaan nama dhabne kaan ko nama mana nuuf iyyaafatu nagarre innaasan kanaaf lafti isaa kaaree 200 o barbaadan nama lamaan gacaa godhaa bitaati yoo dhabdanis maali 750 namni bitata humni jiraachuu dhiisuu danda'a akka nuun kanatti dirminetti maal bitatu sa laalii dargaa kanaaf maaliif nama lama walitti bitattanii kaaree 100 waan ta'an kaartaa addaan hin baafattu kaartaa qabu waan ta'e urgeeffatan qabbuna kanaafan maa bunni jira addeessanii akaa'u biyya sanaan kanaafi kana fakkaataa kan biraas jira lafa duwwaa yoo barbaadani lafa duwwaanis jira lafa duwwaan isin gorsu maaliif hinaan jira kaartaan qabne yoo ta'e malee kaartaa qabu firee 12 irratti ijaaranii agartanii iddoo hin gadda wayin gana sanii gadhiisee argitu firee 12 qofa irratti ijaaranii widdii himatu garuu kaartaa qaban daandii irratti ba'ee jira immoo daandii illee widdii himatu qaalaali kana mannaa kanuma kaartaa tokkos jira dibaafachuu wayya qorqoorroo 70 meeqammoo yaani guddaadha jiru qorqoorroo 78 moo waan ta'e kaaressaa immoo 500 moo 400 jedhani Ay, guddaadha lafti isaa kaaree 500 wayiiti tilmaama 400 hin ta'a kaaree 400 hin ta'a daandiitti gadi ba'ee jira qorqoorroo 78 ofirraa qaba miliyoona tokkoo fi 700,000 gurgurataa isan bitan danda'ani tokkos immoo shawaa girfiidhaan hojjetamee jira inni miliyoona tokkoo fi miliyoona tokkoof tuqaa 4 nuun jedhani daandiimatti gadi ba'ee jira suuqii fuulduratti hojjetamee jira inni jechuudha hundaan inni gurguramuudhaaf kan ka'e jecha walii galanii jiru namaa wajjin yaa'u carraa kana hundaraa isin hordofne lafa nuuf gaafadhaa ani as goriidhaa sorsaanan beekaa yaaduma afaan nama gogsu eessadhaa
Gizee kudhan eessa kan jettanii laaltanii viidiyoo yoo laalu baattan dhaggeeffattanii gurraanii bantanii kiisii kee kaatanii eenyuudhaan maqaan saarii qoy irfooniidhaan eessaa soorsa eessa iddoonsaa eessa akkanuma guddiftu eessa warri jedhan nan deebisaa afaan rakkoon qabu magaalaa ana ilu manni kuffaan godinni isaa immoo jira deebisime godina shawaa lixaa godinni isaa immoo waliso godinni isaa immoo waliso jala jirti godinni isaa godinaani magaalaa ishii aanaa iluuti magaalaa ishii tajii jedhamti isaa barraa kiiloomeetira 60 irratti argamti. Lubboolatti dhiyaata. 60 asii fas godinni amma miidhiyoodha. Isaa barraa kiiloomeetira 55. Inni qorra kanaaf jaakkeetti keessa gaggallee jirra. Kanaafuu eessadha eessa adiisaati viidiyoo laala xumuraan viidiyoo sinitti hin dheeressu. Kanaaf akkasuma warreen buna guyyaa isiniin jedheera boqqolloo nyaadhaa footoo atattamaanis warri barbaadan jira asiis maal lafa kanaafuu namni hundinuu gurgura daraalee nafa ta'e nama meeqa jira seetee lafa duwwaa kaartaan qabu sammoo isiniin amantani kanaaf sodaadhe malee hin jira ture kan kaartaa qabus hin jira isa immoo waddadee jettu silaa waa meeqan jaallatii naafaayi dhugaa waaqayyo yoo inni kan hin qabne of murtanii bituu wayin immoo kan qabu of murtanii bituu mitiire boqqollotti naa himee fitee nakka manatti dheeddeemu maali xiqqoodhaa bediroo guddaa sii kenne kanaafi akkas fakkaata gaafii barbaaddan nu gaafadha nu gaafachuu duwwaa otoo hin ta'in immoo isinis waan hojiirraa oolchan hojiirra oolcha oomna keessa hin danda'e waan humna keessa hin danda'e sanaati akkas nu godha nuun jedhaa malee akkasumaan nu lafa akkasuma soori caamman irratti fixxanii namni koo obboleewwan keenya irraa miti bara waan hubachuu qabdan annannee viidiyoo irra dhaabannee waraabnee isaan gaafannu fira keenya miti hormaan beektu ganaa fedhii isaanii gaafadhee maal jedhee keeta viidiyoo waraabu maaliif fedha keessan guutuudha jedhee taanaan lafan bitanii tan dallaalota immoo warra dallaalota tan hin gaddan wajjin deemaa turan mana 10 ol laal mana 10 ol laal tokko dollaara tokko abbaa lafaati inni ibne viidicha inni ibne kanaaf akkam ta'e akkam goote naan jedhu dawalan akkam goote mana laaltee fudhattamu nuyi miti kan bisu siraa kana binne ijaarranne yoo isaan bitan malee akkam goote naan jedhu qodaa tokko nama soofaas warri aynata tokkitti hidhattan hin jira aynanni kan biraa argee kan biraa inni immoo birri wal caala beektanii aynanni samaawii sun eeggadda birri isa shaggaara miti har'a immoo gaafadheera inni waraabuun barbaanne tarii himtuttu tarii hin bittanii na sobsiistu birri 40 38 liizarii mata'ee aanata biraa jechuudha 38 hin biti yoo naan jennaan giiftii konan deebalee biraa deemu maaliif tirfii na sobsiistu kanadha isaanis haqimuma ka haqimooti hin jirre ko haqimiin odoeraati haqimii isaanii ilaallatanii nutti himan kaayee akkana miti soorseesim jenneetuma leella kaanii waan namaa lafa fuun warra suuqiitiifis warra suuqiif koo bornaa keekkatu waan ta'eef naaf gaarii hin ta'u soobduu intala soobduu sallaa dhuftee nu gaafatte dhugaa naa gaarii hin ta'u koon nama isaan garaa gaatan biyyaa ollaadha jibbamaa yookaan gabaa keessa malee rakkoo qabu kanilaa namni humna waa argame adas inni guddaa waaqarraa malee namarraa miti kadir dhiifamaa asumaan siifaa deebisu haalli mana keenyaa sii galuu dide miliyoona tokkotti baafnee irra yoo siin jedhee gatiin ogeessaa hojjechaa turte siin galle ammallee gatiin ogeessaa hojii immoo gatii ogeessaatu miliyoona tokko minaan jettee turte akkana miti ibsiif haalicha maali adas koo mana kana miliyoona tokko fidha kan jedhu ogeessatu hojjete gatii ogeessaa mitoon ta'e
ogeessi ani akkasumatti itti kenna. Gaafa jalqabu gaafa qoffaaruu jedhamu birrii qabdii irraa fudhata. Gaafa dhagaa dhaabu birrii irraa fudhata. Gaafa biimii isaa jalaa hidhu birrii irraa fudhachaa guyyaa guyyaadhaan akka isaa sanatti kennaafi dhufe. Maateraa immoo wanni isaa anatu dhiyeeffachaa ture. Hunda isaa anatu dhiyeeffata. Harkuma isaa wajjiniin mucaa baay'ee xiqqoo miskiinii wayiiti natti dhiyaata. Gatii harka isaatii miti kan namiidhe gatii meeshaatiin namiidhe malee. Gatii bolokkeettii gatii maalli daahuu sunni maal jedhama maqaan isaa? Gatii simintoo sanaaf eegan nu kuma tokko fi 600 fi 30 irra jira amma. Yeroo sanatti ani kuma fi 500 fi 30 afaan bitaa ture. Akkasumatti natti dabalaa dhufe. Gatiin bolokkeettii tokko immoo asitti biyya kanatti asitti amma gurguramaa ni jiru. Bolokkeettiin tokko birrii 50. 50 binneeti? Bolokkeettiin tokko birrii 50 jechuudha. Fireen tokkittiin. Waan 15 immoo 45 jira. Kottaa maal maal bareeddi. Maal goofte boqqolloo kun. Kanaaf kadir kan kee kana fakkaataa namichi harkuma wajjiniin. Gatii harkaalee manni kun ijaaramee keessi isaa xumuramni gaafa beektan hafee jira mitiire. Amma hafeerraa kaasee amma ijaaramee jiru kun hubachuu waan inni qabdu miliyoona tokkotti itti ba'ee jechuudha. Gatii harkaa dabalatee meeshaan nun binne qorqorroo waan adda addaa isa nun binne dabalatee jechuudha. Muka isaa dabalatee, shawaa isaa dabalatee, dhagaa isaa dabalatee. Gaafattee turte sii galuu dideesitti ba'ee ture. Kanaaf amma kana nama kana ga'ee jechuun barbaada. Kunis koottaa dhugaa waan ollaan hundaatanii. Inni kee mul'atu. Mul'achuu hawaatu waan akkatti siin buusee mul'atu. Kun kajeelu maal godha? Bunni boqqolloon ijoo akkatti walitti mi'aawatu argitanii dhugaa. Koottaame. Qabadha. Ollaan hundaatanii dhuftanii. Naalo ijoollee naaf fakkisiisota arra'ani dura. Irraan qamarree. Makeen biddeena narree biddeena barbaree narree kan qubatu. Koottaa boqqolloo bijeelni waaddaa maanaan biraa. Buna siin danfisaa. Nagaan galaa bichaa. Nagaan isin agalchu waaqayyumti. Bichaan asobsiisinaa viidiyoo na waraabsistanii. Of eeggadhaa. Gaafatan kaa gaafatan malee gaafatanii ji'a lama. Gaafatachuu murteessitanii akeessini gaafadha waan ta'eef. Waan makamiyyuu saamunaallee maan ta'an. Tirfii na gaafachiiftanii sobduu nan godhina. Dhugaa dubbachuu fi sirrii miti waan akkana. Isinumaafuu sirrii miti mee madaamonni geessanii. Waan tokko ittiin sobdoo ta'e yeroo hundumaa sobdasiin jechaa kun beektu miti waan isaan jedhan jecha isaanii beektu. Kanaafuu namni keenyas akkasuma. Kanaafuu tamma kana booda namni tokko kanan barbaade yoo jedhe waanuma waraaba fi turteen deebii deessistaa. Malee akee waraabuun biraa. Ajandaa biraatu irratti qabadhuuti. Yoo isaan kana hojiirra oolchan qofa itti deemu malee qofaasiifis gaariin ta'u. Sobduun ta'u. Qofaa deemtee kana dheengada waan taateen beektan. Osoo alkubu waraabe deemee qabsaama. Bataan itti osoo alkubu. Andadhabbii isaan agul immoo ligajjooru. Manni kan biraa jira bitachuu barbaadan kaartaa qaba. Qotaariin galee jira. Bishaan qaba. Itti ol galuudhuma bichaa abbaa manyataa tokko lamaati. Innis miliyoonaa waan ta'edha bitachuu barbaanna. Kanadhaa kana fakkaataa waaqayyoon humna siniif haa kennuun fayyaa siniif haa kennu. Laayii gochuun gadiin agaruu. Qaqqabu yaaddee argaa maal amma kana qopheeffannee humni keenya achiin ga'uun jedhina. Ani gaafa mana kana jalqabu. Keenya labjuudha dhiisi. Waanuma amma kanaatiin deemattu doon beeke jalqabu irraa. Ani isa luukii abbaa 47 ofirraa qabu. Manni sun kireeffamee jiru. Dhugaa waaqa. Otoo isa bitatanii waan tokko ni ijaarru beetti malu gallaa yaa'u. Yoo barbaadan qalamii dibatu qalamii dibama miti natti fakkaata. Maal keessa seennee mul'alle. Keessa seennee garuu sodaadhe. Isa tokko 750 kash godhee kaartaa qaba bitadhee
Gibbii ganaan ijaartanii baratanii kootni dhaanataramee jira. Qorqorroodha. Ayyi yeroo sana qofa oomishiin lamni nu beeku. Nama dhabuu keenya nama beekne. Tokko ammaa Dhaabbataan nama nu qabaatanii. nama viidiyoo nu waraabanii dabarsu tokko qabatee. Soofaa nu gaafadhaa. Yesuus. Nu garuu yeroo sanatti Waaqayyo malee dhugaa qaba eenyuun beekna iddoo kana na. Waaqayyoon malee nama takka guyyaa sadiin dhufe dallaalota wajjin wal lolaa turre dallaalaan barbaaduu jedhaan isaan natti agarsiisuu dhiisetan deema. Ani isaan natti himan samaayi miliyoona tokkoof tuqaa shannaan jedhu Lafa duwwaadha. lafa duwwaa. Lafa duwwaadha isaan siin jechaa turan. Ani miliyoona tokko tuqaa shan abjuudha nu argeen beeku. Amma nagarree ergaa eenyu ta'e. Argamsiisee malee silaa maal gochaan kanatti dhufa. Nyaattu boqolloo. Kanaadha nu qabaachuun keechan baay'ee isin boossa isin nutti boonuu qabdu. Nuyis isiniin boonna. Komantiin isin nu kennitan yaadni isin nu kennitan baay'ee. Har'a immoo galgala osanitti dukkanaa dhiiba. Yoo dukkanaas kiyyoon fuuluu kiyya dukkana malee manni maan jiru. Fuulli koo Keetiif kiyya maanu. dhugaa baatu gaa. Kiyyaaf kee garaagarummaa maal qabu? Isinuu faradaa ilaalaati. Ani dubbadhu. Isinumti faradaa. Kanaaf waan jiru gaafadha rakkoon qabu. Boqqolloo isin tattaataa mana dhaggeeffadhaa. Asheetii. Maal gootaati boqqolloo lechisaa? Haa lejitaa hin turree. Dhugaa hin nyaadhu. Arbaakki. Dhugaa. Ammas hin jebboon. Nyaattu edha. Nyaattu edha eenyu nyaatare? Daaminaan hin taphataa. Dhugaa waaqayyoo borti bullaan mi'aawu hundoo. Mi'aadhi. Dhugaa mi'aawu boritti sanuu guddifamaadha sanuu immoo buli sirrii hin ta'u. Kanaadhaaf isin jaallannaa. Viidiyoo keenya immoo daawwadhaa. Laayik nu godhaa immoo. Nama isinitti toles sheer godhaa. Sheerii yaadisanii laayikii maa godhan. Koomantii keechan immoo. Sheerii Barreessaa. ganaa hin dadhabu. Rakkoon qabu yaada gaariis haa ta'u yaada hamaas haa ta'u waanuma dhugaatuu barreerra namoonni jecha tokko tokko immoo jettan waan tokko natti fakkaata. Boqqolloo bidda keessaa fuutee maa kana maal ittiin gochuuf itoo isaan silaalanii. Annan du'e kaa nyaadha. Akka dhiyoo nyaachaa bulteen Isma nyaata. kanaaf itti dadhabe. Kiristoos. Kanaaf Finnaa maal seetee. Kanaafuu viidiyoon ittiin dheeratiin hingaa. isin jaallannaa fayyaa nuu ta'a nagaan araar waaqayyo isiniif haa baay'atu Asiifatti. baay'ee guddaa tokko isiniin boona dhugaa baay'ee gama gootiin baay'ee isinitti boona. Anis maal ittiin boonaan dee walitti nu nuquufi. Eenyutu amma kana yaada namaa kenna. Waleechi yaada namaa kennu abbaanaa yaada namaa kennu. Yuutuubii dhumarraa iyyuu koo yaada gaariin argattu dhugaa dubbachuudhaaf. Yaada kuni badee kuni cabee kuni waddadee Itoophiyaan akkana ta'ee nuuroo minaamanii akkana waanuma jedhan kana malee. Achitti qalamee achitti du'ee achi baatee akkas taate achi baatee akkana taate. Qubna gar warri sinii gala yaada gaariin argattanii. Kanaaf waa'ee isin jaallannaa isin kabajnaa waan isin nuun jettanii kinoo tola isin hin jenne siinne. Boqqolloo koottaa yaaddaa boqqolloo kan sabdee ga'aa fudhate. Maalumatti taphattaa? Koottaa yaaddaa dhaadhaa. Kadaraa koo koottaa yaaddaa kanallee. Siniifa waaddaa irra laalaan keessan immoo. Waaddii madama miti afaan Oromoodha. Yaada kee bitatte. Nan dhaabaa gaa. Itti dheerannaan nu salacha'u. Kanaaf Saani keenya si mul'atti asirratti. nu gaafadhaa. Ndaaqoo as qabna argitanii. Daaqoon keenya sanu Sanuu miskiine. Kanaafuu bakka hojiirra ooshaa isinis waan nu ergitan hojiirra isinii ooshinaa. baay'ee qorra bulluqqoo ofirra dandee jirra. Maal akka ganna Itoophiyaa ta'e sa'aatiin kun ta'ee hin beeku. Kanaaf nu dawwala silkiin keenya duwwaa sagal 34 44 58 87 jedhaati haaloo jedhaa karaa keessatiin
dawwalu miti sagalee qaba. Sagalee qaba. Neetworkiin xinnoo ishiin ulfaataasis. Intarkis biya rakisa. Kana sinin janna sin jaallanna fayyaata. Gooftaan si wajjina ta'u fayyaan keechan eegama haa ta'u. Sammuun keechan miilli keechan harki keechan yaanni keechan horiin keechan eegama haa ta'u. Maqaa Gooftaa Yesuusin eebbi tokko sinaa argatu. Akkuma keenya kana gala mana keechanitti. Kunoo boqqolloo. Mana nagaatitti galaati. Boqqolloo birraa furtama arga galgala qabnee nyaanna galaa nyaaddaa kun. Abbaa mana keechan galaa wajjin nyaata galaati. Isin jaallanna. Nuroo wajjin miti galaa. Ciao. Nagaan tura.